Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa dooyaa marii karaa TV magaalaa Torontoo saataalaayitii ONN isiniif darbudha. Sagantaa har'aa irratti marii haala amma biyya keessatti ta'aa jiruu fi waliigala waan Oromiyaan keessa jirtuuf gara fuulduraatti hawaasni Oromoo maal gochuu akka qabu irratti marii gaggeessuudhaaf jirra. Guyyaa har'aa kan marii kana waliin gaggeessinu obbo Qaccee fi anis Garbaa Bagaaddisaati. Mee obbo Qaccee haalli amma Oromiyaa keessa deemaa jiru akkamitti ilaaltu? Keessattuu rakkoo daangaa faana wal qabsiisee uummata keenya wajjiniin ajjeefamaa dararamaa jiran kana wajjiniin kalixaa fi kibba Oromiyaa keessatti baha Oromiyaatti raawwachaa ture. Walumaa galatti mee asirraa haa kaanu akkamitti ilaaltu mee waan kana? Akka lamattiin laaluu danda'a Jaalgarbaabaa. Tokko hokkara kana tahe jedhanii warri biyya bulchaa jirra jedhan keessattuu naannoo Oromiyaadhaa, mootummaan naannoo Oromiyaadhaa wanniidhaan bitachuudhaaf siyaasa isaanii ittiin gaggeeffachuudhaaf uummata irratti dhiibbaa haasanii uummanni yeroo miidhamee akka isaan rakkoo uummataa furanii fi of fakkeessuudhaaf lubbuu namaatiin waan taphachaadhaa jiranii na fakkaata. Gara kaaniin warri aangoorraa dhiibamanis barootan bulchaa turan kana keessatti wanni isaan deddeebi'anii hawaasa addunyaadhaatiin sossobaadhaa turan yoo nuti keessaa baane biyyi kun wal balleessiti kan jiru san waggaa 20 fi dabre kana irratti dalaguudhaan sablammoota walitti busheessuudhaan waan amma isaan aangottiin deebi'uudhaaf dhimma itti bahan jedheetiin laala. Gaarii egaa dhuguma akkasiin kaaftanii yeroo baay'ees deddeebisnee wanti kaasaa turre uummanni keenya gidira hamaa keessa akka jiruu fi isa kana immoo mootummaan ta'e jedhee keessattuu bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti warreen faayidaa dhuunfaa fi jireenya mataa isaanii fooqii mataa isaanii ijaaruudhaaf asii achi kaatan hawaasa kana jeequun taayitaarra turu yoo qabanis qabeenya isaanii lafarra tursiisu kan akka dalage immoo gara fuulduraatti yakkisaa akka irratti hin baramneef waan asii achi ukkaamsuudhaaf fiigan fakkaata. Fakkeenyaaf wanti nama gaddisiisu jidduu kana kibba Oromiyaatti naannoo Mooyaaleetti uummata Booranaa irratti waraanni gaggeeffamee uummanni jimlaadhaan iddoo tokkotti akka jechaan ibsuun wanta ulfaatu uummata walitti guuranii uummata garriiti jedhanii Sumaalee karaa Sumaaleetiin akkaataa isaan ittiin uummata keenya reeffasaa lafarraa harkisanii siruma addunyaa kana keessatti keessattuu jaarraa kana keessatti wanta godhamuu hin qabne kana dura Facebook irratti Barmaa irratti akkas ta'e bakka akkasitti akkas ta'e jedhamee sooshaal miidiyaas haa ta'u miidiyaalee adda addaa irratti waan ilaalaa turre amma Oromiyaa keessatti keessattuu kibba Oromiyaa Boorana keessatti sana duwwaa miti lixa Oromiyaa hawaasa keenya naannoo karaa lixaatiin jiru Beenishaanguliin yeroo akkaataa kana ta'aa jiru. Kun ani dhuguma biyyi sun mootummaa qaba. Mootummaan biyya sanaaf itti gaafatamuu qabaatu yoo jiraate uummata Oromoo kana maaliif diineffate? Maaliifan kana jedha? Saba biraan daangaa biraarraa rakkoo waan tokko hin jiru. Tigiree fi Affaar wal daangeessa. Daangaa dheeraa walitti qabu. Akkasuma Amaaraa fi Tigireen illee wal daangeessa. Amaaraa fi Affaar illee iddootti wal daangeessu qaba. Isaan kun gaaf tokko lola kaasanii hin beekanii, nama ajjeesanii hin beekanii, hawaasni du'ee hin beeku. Oromiyaa qofaarratti maaliif fuulleffatame isa jedhu hawaasni keenya kan inni ditee hubachuu qabudha jechuudha. Kun ta'ee jedhamee tokko Oromoo akka Itoophiyaan barbaaddutti akka jiraatu
takka takka jechi namoota siyaasa Oromoo keessatti qooda qabanii yeroo inni balaa baatee deemu jira. Kana dura nan yaadadha. Amma personal waan namaa dubbachuu barbaadeen otoo hin taane yaada dhugaa ka'ee wal akeeknee walitti himnee hayyoonni keenya illee namoonni beekaa ofii jedhanillee hawaasa kana bakka buuna jedhanillee akkaataa dubbii isaanii sirreeffachuun waan barbaachisaa natti fakkaata. Amma fakkeenyaaf nan yaadadha bara 2016 keessa haa ta'u kasi obboleen Colataa maal inni kan isaan miidiyaa irratti ba'anii jedhanii gaafa Oromiyaa kana kophaa baasuu barbaanne duula hamaatu nurratti gaggeeffama eenyu faana wallollee eenyu faana dhiifna waan jedhu dubbatan jechuudha. Jechi akkaataa kanaan hawaasa keessatti dubbatamu balaa qaba. Ofiin fedhaa fi faayidaa dhuunfaa dhufii galmaan gaachuudhaaf akkaataa kanaan interpreet yoo godhamu wanti amma Oromiyaa keessatti ta'e jechuma nuti dubbannu waanuma nuti afaan keenyarraa baafnu fuudhanii ittiin nurkutuudhaaf deemu jechuudha. Ammas maqaa namaa kaasuun sirrii miti. Namoonni tokko tokko Amaarri Oromiyaa keessaati. Marcumallee argachuu akka qabu. Amaarri Finfinnee keessaati. Olaantummaa qabaachuu akka qabu. Naannoo Amaaraa deemanii yeroo dubbatantu jira jechuudha. Inni kun maal fide? Sirumaayyuu ol ka'anii Finfinneen kan Amaaraati. Lafa Amaaraati. Haga jedhanii ga'anii jechuudha. Beektonni keenyis immoo yeroo waa dubbatan nama gammachiisuuf saba biraa gammachiisuudhaaf maaliifidha akkas kan isaan kaatan gara fuulduraatti beektonni Oromoo maaliif Oromoof Oromiyaadhaaf furmaata gochuu hin dandeenye? Yoommoo furmaata kennan immoo waanuma amma ciccittee baddu wayii irratti beektonni Oromoo maaliif fuulleffatu? Boruun Oromiyaan waggaa 20 fuuldura dhufu, waggaa 50 fuuldura dhufuu fi dhaloonni waggaa 100 fuulduratti achas dhufu har'a maal kaa'uu fi qabna jedhee beekaan Oromoo maaliifidha kan furmaata tokko kennuu hin dandeenye? Sirumaa maaliif Orma gammachiisuudhaaf yaadan taane kennuu fi akeekan taane kennuun kun balaa hin qabu? Jechoonni hayyoonni dubbatan kanarraa immoo halagaan taa'ee yeroo dhaggeeffatu dhugeeffatee ka'ee ittiin hawaasa keenya miidhuu irratti akkamitti ilaaltu mee kana wajjin wal qabsiisaati yaada gama keessaniin illee. Yaa namni dura if gammachiiseeti Orma gammachiisuu illee gaariidha garuu dura if gammachiisu waan tokko jira beektaa addunyuma kana gubbatti wanni namaa galuu qabu kabaja atii qabata malee namni biraas if hin qabu. Namni wal dhudhungatee biyya tahee mirga isaa kabajee tokko illee hin jiru. Amma warri Oromiyaa kophaa baafnee maaloo kophaa baafnee jedhu dubbatu kun yaada ittiin alagaa biratti if mi'eessu waan tahin Oromoodhaaf yaadeetii miti. Abbaan fedheewu ollaan keenya cufti dantaarratti walitti hidhamuu hin dandeenye. Dantaarratti waliin jiraachuu hin dandeenye. Walirraa binnaa warra gurgurannaa waan asitti oomishan nuti geessinee gurguranaa kabajaan bifa saniif deemti. Garuu mana keetitti ati abbaa taatee abbaa mana keetii mirga kee ofii keetiif murteeffattee akka barbaaddetti gaafa jiraatte warra ollaatii wajjinis akkatti if laaltu waliin tolfatta gabbaatee. Callisaniituma kuni gabrummaa malee bilisummaan feenu jechuudha. Warri gartee yaadni yoo biyya gaafanne warri biraatii wajjin nageen harka nu jedhee warri yaadu lakki bilisummaan feenu gabroomnee jiraannaa jedhee warra murteeffate malee an bifa saniin hin laala. Kan lamadaa rakkooleen daangaa irratti namni keenya karaa hundaan dhiibomaadhaa jiru akkuma weenniin gogaa isiidhaatiif ajjeefamtii jansani. Oromoon lafumarra taa'uu fi qabeenyuma isaatii fi namuu itti siqee waan raakutachuudhaaf karaa hundaan dhibbaarra godhaa jira. Inni kun deemee akka Oromoon abbaa qe'eesaa tahee naannoo isaatirratti mirga isaa murteeffatu. Hir'ina duraan qabaachaadhaa turre. Hir'ina cabiinsa keenya keessatti qabaachaa turre akka guutanuu nu godhaa jira malee warri gowwaadha. Warri karaa hundaan nu dhiibaa jiru kun warri uummata keenya ajjeesaa jiru kun dhihaa bahaa kaabaa kibbaanis qabeenyuma Oromoodhaa lafuma Oromoo irratti Oromoon nagayaan jiraachuu dadhabee osoo namoota ollaa kana guyyaa tokkotti bu'ee hin beekne
gaaddisa ta'ee fi osoo jiru Oromoo ajjeesitti warri jiran kun Oromoon takkaa jireenya waloodhaan tolfatee eega cabee jireenya waloodhaa gaggeeffatee beeku. Amma immoo jaalannuus jibbinuus jiraachuudhaaf akka jireenya waloodhaa gaggeeffannuun nu dhiibaa jiran. Har'aaf lubbuu namaa dhabuun haa nu boochisu malee fuula duraaf akka kophaa horiinee akka jiraachuu hin dandeenyetti nu qaceelchaa jiran. Kanaaf yoo kabajaan nurraa dhaabbatanii akkamitti wal cinaa wal maddii nagaan jiraanna jedhanii yoo waliin gattaanii mari'atan irraa bareedaadha malee bifti itti amma warri siyaasaa Oromoo gaggeessuus paartii meeqa ta'anii bakka meeqatti ciramanii wal deemu furmaataa miti. Oromoodhaaf furmaanni yoo walitti hirkatee jaaramee qe'ee isaatitti abbaa biyya isaa ta'ee mirga isaa itti murteeffate qofa nagee harkannee jiraanna malee haalli maanta itti nu dhiibaa jiran kun haala osoo hin barbaanne gama tokkoon obsa guddaa Oromoon horachaadhaa jira. Warri wayyaaneedhaa kun manoortiidhaa biyya san bulchuudhaaf yoo nuti idduu baane uummanni wal fixa kan jiru san akka ollaan Oromiyaa kun cufa nu jeequ. Oromoon aalee akka harka laatu achi booda akkatti iyyeensa isaantu beeka beektaa. Jedhanii silaa hangamma kaleessa moyyaaletti uummanni Oromoodhaa cafame kun silaa saboota biraa ta'e iyyeensa isaanii namni danda'u hin jiru. Gartee Oromoon kana godhe Oromoon humnaan deema. Oromoon dachii haa ta'uu miilaan gubbaa yaanee jiraannaa jechuudha malee Oromoon nu fe'atee nuun dhaabbachaa haa bulu jechuudha malee wanni jechi isaaniif hiikaa qabu hin jiru. Oromoon takkaa namattis bu'ee hin beeku. Akkanumatti ilaalan. Egaa maalan hubadhaan illee kanarraati wanti ani hubadhu wanta masin kaastan irraati wanti nama ajaa'ibu wanti guddaan saba tokko keessatti yookaan saba Amaaraas haa ta'u saba biraas haa ta'u nam tokko yoo du'u miidiyaan addunyaa hunduu girriseet miidiyaan addunyaa hunduu iyyeet miidiyaan Habashaan olaantummaa keessatti qabu hunduu duula godheetu Oromoon akka waan badii godheetti raawwataa jechuudha. Kan kaleessa mooyaaleetti ta'e nama ajjeesanii wayyaarraa baasanii qullaa suura akka nama jaldeessa ajjeesee yookaan bineensa bosonaa ajjeesee wajjiniin suura ka'uun sadarkaa hamma kanaatti ga'ame Oromoon nama isaaf dhaabbatu nama mootummaa keessaa warra keessattuu maqaa Oromootiin mootummaarra jirre warra ufiin jedhan kana Oromoon nama isaaf dubbatu maaliif dhabe nama yeroon argu amma nam tokko koloneel Abbabee Garasuu namni jedhamu dhaqee mooyaaleeti sirumaayyuu kan badii balleesse uummata Oromooti. Kanaaf uummanni Oromoo jara kanarratti badii godheeraadha kan inni ragaa ba'e. Kan dhume immoo uummata Oromooti kan lafarra reeffisaa harkifamaa jiru immoo uummata Oromooti. Namni kun gibira Oromoon kaffaleen waan Oromoon hojjeteen miindaan kaffalamee fi waajirri kennamee fi hojjetaa jira. Garuu dhaqeetu Oromoo irratti akkaataa kanaan ragaa bahaa jira. Dhugaa uummata biraa haa ukkaamsu jechuu koo miti. Kana duwwaa miti. Akka mata dureetti illee waan irratti kaasuudhaaf jennu ka Dr. Abiyyi kaleessa uummata Wallaggaa irratti jechi inni dubbate jira. Baay'ee kan nama gaddisiisu jechuudha. Baay'ee kan nama saalfachiisu. Oromoon maqaa isaatiin nama daldalu malee maaliif nama maqaa isaatiif jedhee du'u maaliif nama isaatiif jedhee dhaabbatu jabeeffachuu dadhabe. Mee Dr. Abiyyi kaleessa wanti inni dubbate keessaati wanti nama gaddisiisu Wallagga yoo naqena ajjeesu gaafa Wallagga keessatti du'e immoo Jimmii fi godinni biraan Wallagga waraanu sun immoo uummata keenyaaf balaa waan qabu jedhee nafee. Dhugaadha wanti kun amma dhuguma akka beekaa yookaan akka bulchaa biyya tokkootti waan dubbatamudha. Otuma ta'eeyyuu haa ta'u mee yaadame haa ta'u gochi sun dhugaas haa ta'u.
wanti kun miidiyaatti akkaataa kanaan hawaasa keessatti bahee namni biyya bulchu tokko uummanni Wallaggaa na ajjeesuuf waan ta'eef dhaqee isa laalu jechisiisa akkaataa kanaan miidiyaa irratti dubbachuun maal agarsiisuuf fedhameetu. Dhuguma mootummaan kun Oromoo bakka bu'ee jira. Waan amma kibba Oromiyaatti koloneelli kun dubbates wajjiniin wal qabsiise. Waan amma Abiyyi kaleessa dubbate kana wajjiniin wal qabsiise. Mee Oromoon akkamitti ilaaluu qaba jara kana? Gara fuulduraatti Oromoon maal gochuu qaba? Galatoomii Garbaaba. Laal eenyu dullaan ofumaa dhooyte ofumaa iyyitiin Oromoon. Ambaasaadar Suleymaan Daddafoo Kaleessa TV biyyattii gubbatti haasawa dheeraa godhan. Maal deemeeta ganda 30 miilaan deemeetiin naannoo Kofaleedhaatti warri biyya sanii jaarmaa kana keessaa bahe ilma keenya sifillaa. Nama jaarsa amata meeqaatiitu lafa nafilaa jechuudhaaf dhaqee gaafannaan huccuu ofirraa baasee duuda kiyya laaliyaa ilma kiyyaa dabballoota keessan tokko kana godhe akkamittiin sifiladhaa paartii OPDO tana keessatti hagan takka nama qaanyaa wanni jirri wallaali beeytaa nama waan inni jibbu dalaguudhaan akka si jaalatu taasisuu hin dandeessu. Sodaachisuudhaanis akka si jaalatu taasisuu hin dandeessu. Jarri kun gahumsa nama gaggeessuudhaa biyya gaggeessuudhaanis gahumsa kilaba tokko gaggeessuudhaatu waan qaban natti hin fakkaatu. Namni biyya gaggeessu gama tokko irra ta'e gama tokkotti quballaatu. Dhugaa dubbateeti rakkoo dhufteef furmaata kenna malee. Dr. Abiyyis tahee warroonni biraatis warroonni wayyaaneen jaarrattee ummata keenyaan akka bulchan goosifte kun ummatuma akka meeshaadhaa akkuma burcuqoo bishaan itti naqattee keessaa dhuyduu hoggaa keessaa fitti achi darbitu akkasuma malee hiika tokkollee hin qabu. Ummanni Oromoodhaa kan barbaadu nagaya barbaada. Nagayaan maatii isaa gayyaafatee nagayaan bobbee galuu barbaada. Yoo nagaya isaa san kennuufii hin dandeenye hiikaan biyya bulchuudhaa maali? Hiikaan biyya bulchuudhaa gibirumaa fi taaksii irraa gurrachuu qofa uummata tokkorraa. Kanaaf jarri kun uummata kanaaf gatii kennaadhaan jiran. Namni lubbuun namaa kabaja qaba. Addunyaa guddatte keessa jira. Lubbuun namaadhis bineensi alaalleen kabaja qaba. Lubbuun cufti lubbuun rabbi uume cufti kabaja qabdi. Kabajaan jiraachuu qabdi. Jarri kun kanallee hubachuu hin dandeenye. Gahumsa biyya bulchuudhaa isaa fidan. Akkamitti yoo Wallagga dhaqee achitti yoo Wallaggatti du'e eenyunni uummanni Oromoodhaa hayyoonni Oromoodhaa hoogganoonni Oromoodhaa gaafa Ogaadeen keessatti waliin dhuman bakka takkatti kutaadhaa fi amantiidhaanis addan baanu rakkoo takka uummata tokko dhimma tokkoof deemnaa dhumnu waliin dhumnaa baanu waliin baanaa jedhanii gaafa seenaa lafa kaanii har'a dhaloonni Oromoodhaa kanaan boonaadhaa jira. Tokkummaan keenya gaafas ifite. Abiyyi uummanni Oromoodhaa filatee deemii yaadigii wajjin bakka nu bu'ii nu bulchisee filachuuf deemnaa barra. Silaa waan gaarii yeroon inni godhuu qabu amma filmaata fuula isaa kan dura jiru godhuudhaaf nagaya Oromoodhaa kuusuuf irratti nagaya Oromoodhaa argamsiisuu irratti yeroon inni jabaatee hojjechaa silaa deemu kana. Garuu garagalchaa waanuma wayyaaniin dalagaa turte. Wayyaaniin takkaa waan sirrii dalagaan turte beekamu. 27 uummata waliin dhawwu garmalee qabeenya saamu kuni haa arrabaa jennuu miti sobaa miti haa isaan amma himaadhaa jiran. Haa itti hidhamaa jiran immaan tana. Kan hunda baadhatee uummanni kun deemaa as gahee har'a uummata kana bifuma warri wayyaaneedhaa itti hojjechaadhaa ture sanatti Abiyyis ilma Oromoo ta'ee Oromoo irraa dhalatee deebi'ee hawaasa kana waliin dha'uudhaaf siyaasa isaa ittiin mi'eeffachuu barbaada. Kuni gahoomina biyya gaggeessuudhaa dhabuudha nama agarsiisa. Dhugaadha wanta kanarratti baay'ee kan nama saalfachiisudha. Akkuma isinis kaaftan anis deddeebisee akkuma kaase namni biyya bulchu tokko saba bira yoon dhaqee yoon achitti du'ee sin tokko taataniitu qabsooftu. Ani immoo iddoo akkasitti yoon du'e immoo uummatatu wal nyaata waan jedhu akkaataa kanaan deemuun Abiyyiifis sirumaayyuu Abiyyi uummata Oromoo biratti shakkiidhaan namni laalamaa ture. Abiyyi hagam akka ta'e uummanni akka ifatti isa hubatu uummanni ifatti akka isa baru waan godhe dheetaniin hubadha gama kootiini. Yeroo hunda uummata kana rakkisu, uummata kana gidirsu
qabanni isaan ittiin uummata kana wanni jechuu barbaadan Oromoon gaafa taayitaatti dhufe biyyan bulchu nuun jedha ollaan. Kanaafi yoo nuti asirraati akka barbaanne gochuu hin baanne Oromoon biyya kanaaf yaaddessaa inni ta'e saba kaaniif mirkana waan ta'uuf jedhanii deemu. Oromoon kashalabbeedhuma akka barbaadetti carraadhaan isaa ta'u maaliin gara taayitaatti akka bulchaa isaatti ilaaluu qaba. Nama isaaf gahaa ta'e Oromoon of keessaa baasee filatee tasgabbaa'ee gara isaafii ta'utti dhaaba siyaasaa isaa ta'u dhaaba siyaasaa isaaf malu carraan akka hin kennamneef maaliif godhama? Uummanni Oromoo kun nama of keessaatii baasee ofiisaa nama isaaf ta'uu malu maaliif filachuun maaliif kaawwachuun akka carraan maaliif dhowwatama jettanii yaaddu gama keessaniin mee dhimma kanarratti akkamittiin hubattu? Galatoome nagayaa fi gahumsa biyya bulchuudhaatii fi obsa saba Oromoorra namoonni qabaatan jiru. Obsa san gara sodaadhaatitti jijjiiraadhaat deemaadhaa jiran. Tarii yoo ajjeefne yoo tumne tole nuu ja'a Oromoon jedhanii yaaduudha nama yaachisa. Kan biraa uummanni Oromoodhaa hamma tokko hamma namni amma obsa fixachaaraa dhufaa jira malee obsaafii jira beeku. Maaliif warri wayyaaneedhaa kan bara 27 uummata keenya akka horiidhaa olii gadi nu yaasaadhaa bude nuti keessaa baanu wal nyaatanii jenosaayidii biyyattii dhufaa maal jedhaniiti addunyaatti kijibaadhaa turan. Kijiba isaanii san hin dhugoomsinu isaan kijiba isaanii san dhugoomsuudhaa fi qawwee sablammoota hundatti hiranii akka uummata Oromoo ajjeesan godhaadhaa jiran. Namni afaaniin waan gaarii dubbachuu qofaan gaaromuu barbaadu yoo jiraate Abiyyi Ahmad osoonii fi aangootti dhufin dura caffee keessatti wanni inni dubbachaa ture Oromoo kana balleessuudhaaf bara dheeraa irra yaadamaa ture garuu balleessuu hin dandeenye. Inni san afaaniin dubbate malee dhugaadhaan qalbii isaa keessa waan jirutti fakkaatu. Ammaas ta'ee Oromoo balleessuudhaaf warri dhiphatu Oromoo balleessuu hin dandeenye. Kan ammoo uummanni Oromoodhaa obsa guddaa kana akka qabaateef waan warri wayyaaneedhaa kun nu malee namni isaan if bulchuu hin dandeenye biyyaas bulchuu hin dandeenye kan san hin dhugoomsinuu fi mee obsaa jeeti karaa dadaatiin hiikkachuutti wal qabaa jiru Oromoon beeku. Akka isaan nu ajjeesan kanatti horiineen ajjeefnu waan diinni keenya yaade san hin dhugoomsinu. Inni kun Abiyyiidhaaf hin galle. Abiyyi uummata Oromoodhaa kana uummata waa yaaduu danda'an jedhee waan yaadu jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf fuulli isaa yeroo hunda Oromoo duudatti galeetuma warruma biraa kana gartee gammachiisuudhaaf if dhiphisaa jira malee yoo silaa gahumsa hayyooma biyyaan gaggeessan hegeree mataa isaatiifuu yaada wooma isaa gaariitu silaa akka dalagu ta'e uummata Oromoodhaa kana akka bineensaa akka namni gartee roga hunda bubbutu kana hin ta'u jechuu danda'utu itti jira. Hin ta'u uummata kana ajjeesuun hin ta'u uummata kana ajjeesaadhaa biyya sana keessa nagayaan biyya bulchuu dandeenyu jee silaa yerootti dubbachuu qabu. Garuu see akka nama dhimma irraa hin qabneetitti inni maqaa kaasan warri Abiyyi qofa osoo hin ta'in lammaanis warri Oromiyaa bulchaadhaa jiru inni maqaan kaasan rakkoo Oromoodhaatu rakkoo isaanii taatee mul'atu. Rakkoo biraa hin bocceefaatu isaaniif rakkoodha. Horii kennaniif. Kan biraa qulqulloomina dhabuu isaanii warra jaarmaya uummanni Oromoodhaa jaarratee dhiigalmaan isaatiin kunuunsatee isaatuun naaf hobiidha. Tika mataa kiyyaa nagee argachuudhaaf eeyduu mataa kiyyaa ilmaan kiyya keessaa kan hin tolfanne qabaachuudhaan qaba kan jiruuf uummanni Oromoo akka jirutti lafaa ka'ee deeggarsa booraatii fi deeggarsa ABO'dhaa jala Oromiyaadhaa jira. Kuni waan namni nuuf kennee miti. Waan namni nuuf kennee namni duraa fudhataa bara. Dimokiraasii namni namaan kennu mirga namni namaan kennu mirga rabbiis kan uuma abbaa namoo ni jabeeffata. Waraana adda bilisummaa Oromoodhaa hiikkachiisuudhaaf isaanii fardii taatee olii gad dhibbee meeqantamtumaa kan turan uummanni Oromoodhaa nama biraa miidhuudhaaf miti waraana mataa isaa qabaachuuf barbaade. Nagaya mataa isaa abdachiisaa qabaachuudhaaf maatii guddifate na eegi hulaati jene eegi je'eeni abdiirra kaayyachuudhaaf waraana mataa isaa
barbaachisee. Kuni jara kanaaf hin galle. Qawwee hanga funyaanii hidhataniiti Tigraayitti hiriira bahan. Akka nama qawwee agarsiifachuudhaaf, shawii qawwee agarsiifachuudhaaf bahanii. Gandi Amaaraa hundi qonyarra guuratee akka dullaadhaatti karaarra olii gadi yaada. Oromoon kun maal ta'eeti? Jarri kun xiqqashuma yaadanii sammuu kanarraa dhalatan jennee yaadna, sammuu Oromoo kanarraa dhalatan jennee yaadna jarri kun. Namni maatii fi hadiyyoo dhadhiisee hulaa banaa bineensi seenee ilmaan haadha yaalaa guuru niin jira jee wayaa uffatee deema. Kana hundatti yaaduutu irra jira. Oromoon haraaraa nama balleessuu hin qabu. Haraaraa nagayaan jiraachuu qanii qaba immoo. Nagayaan jiraachuu jaalata. Oromoon nagaya jaalata. Nagaya Oromoon jaalatu kana yoo hundi ollaan keenyaas hin jaalanne wal balleessinee jiraachuudha ta'a. Kanaaf irra deddeebinee wanni dhaammachuu barbaannu warri biyya bulchina jechi jiru kun warra namoota uummanni Oromoo abdiirraa hin qabne rakka babaa garasuu rakka hamaa galchuudha. Jara kana aangoorra guuranii jara achii deemee badiin isaan biyya Eertiraa keessatti nurra dalagan. Badiin isaan ala kanatti qabsoo bilisummaa Oromoo dalagan. Jaarmeenii bilisummaa Oromoodhaa baay'izawee kan nama tokkooti miti bara. Jaarmee uummata Oromoodhaati. Jaarmee uummanni Oromoodhaa dahoo naa ta'a. Isaatu abdii kiyya. Mirga kiyya isaatu naa eega je'ee lubbuu ilmaan qaqqaalii meeqatti wareegaadhaa, kunuunsaadhaa, bobaasaa jala dhooffatee biiroo diinaa keessattis, araddaa keessattis, daggala keessattis, magaalaa keessattis bobaa isaa jala qabatee bara dheeraadhaaf kunuunfatee deemaadhaan ni jiru. Isa kana harkatti busheessuun, isa kana harkatti reebuun akka nama ilma isaa jalatti reebeeti manni Oromoodhaati. Warra biyya hoogganama bulchuu kanaaf wanni kun ifa bahuufiitu itti jira. Ifatti itti dubbannee itti himne. Hin danda'an dhiibanii isaanis ilmaan keenya jaarmeen kunis jaarmee uummata Oromoodhaati. Wal kabajanii, wal hammatanii, waliin jiraachuun barbaachisaadha. Waraana bilisummaa Oromoo bosona keessatti reebuu jechuun uummata Oromoo hunda reebuu jechuudha. Shirri wayyaanee irraa baratan shirri TPLF qabsaa'ota ilmaan Oromoodhaa warra biyya bulchinaa jiru kana barsiifte yoo jiraate cubbuma dalaguu qofa. Kijumuu guyyaa tokko si oolchu habaru sin oolchine dhimma bahaadhaa deemaadhaa jiran malee nagaya waaraa buusuudhaaf biyya tana tasgabbiidhaan bulchuudhaaf karaa dhugaarra deemuu danda'utu irra jira. Uummanni Oromoo bineensaa miti. Qaamni inni jaalatu kunis bineensaa miti. Galee waliin jira. Waraanni bilisummaa Oromootis naannoo Oromiyaadhaa kan eegu poolisii Oromiyaa tahee hojjechuun mirga isaati, qe'ee isaati kana hubachuutu itti jira jedhee yaada. Gara biraani akkuma Oromoon mammaaku bareedde jennaan sirumaa ija babaafteedhan. Abiyyis lammaas nu keessaa baatanii bu'aa qabsoo keenya riqicha taatanii gara nuti barbaannutti nu geessitu sababa jedhuun uummanni Oromoo jalaa callisee deeggarsas yaalii barbaachisaa diinni isaan irratti godhus qolachuudhaan uummanni Oromoo sadarkaa kanaan oofee iddoo kanaan isaan ga'e. Malee isaanis haala arganiitu sadarkaa uummanni wayyaanee taayitaarraa darbatee kuffisee xumuratti gochuu irraa ga'uusaa waan hubataniif achi keessaa ba'anii malee waggaa 27 uummatuma kana wajjiniin yeroo Oromoon hidhamu, yeroo Oromoon saamamu, yeroo laftirraa fudhatamu, yeroo Oromoon kola'aa ture, yeroo Oromoon miillirraa citaa ture, qaamota miillarraa kutan, qaamota bilbila xalafanii sallalaa turan keessaa Abiyyis isa tokko, Lammaanis isa tokko. Amma garuu uummanni Oromoo sana hunda hayyee dogoggora kana dura raawwattan amma immoo xumura bayeessaan ba'aa waan jirtaniif mee sin ilaalla deemaa jedhan. Uummanni Oromoo kana jedhee otoo jiruuti uummata Oromoo dhaggeeffachuurra rakkoo uummata Oromoo keessa jiru furuurra rakkoo biyya mootummaa naannoo ollaa keessa jiru rakkoo aramaa biyya Oromaa keessa jiru rakkoo misooma biyya Oromaa qamadii biyya Oromaa keessa jiru ilaaluu maal gochuu irratti fuulleeffatan. Kuni baay'ee waan nama qaanessuu fi baay'ee waan nama gaddisiisudha. Egaa bareedde jennaan ija babaafte akkuma jedhame kana
jedha sinuma faana deemna waan bayeessa nu hojjedha jedhee gaafa Oromoon deemu isaan immoo garan taanetti waan deemeef uummanni Oromoo jara kana adabee waan isaatiif ta'u tolfachuu hin danda'u mirga'oo ittiin qabu maaliif haga yoomitti du'a uummanni kun waraanni gaafa dhaqee uummata ollaadhaatti bahee xiyyaan isa waraanni ittisa biyyaa bobba'u sun waraana bilisummaa Oromoo adamsuu dhaqa malee isaatii waraana warra uummata nagaa irratti waraana labsee dhukaasee ajjeesee manarraa gubee qabeenyarraa saamu isaaniitii to'annaa jalatti dhiyeessu hin mul'atu. Gama kibbaatiinis yoo fudhatame waraanni raayyaa ittisa biyyaa sun uummatuma Oromoo ajjeesuu dhaqa simtuu waraana bilisummaa Oromoo as keessa kaa'ee isa as baasaa jedhanii uummata keenya dararu malee isaanii furmaata arguu hin jiru. Jecha Abiyyi kaleessa dubbate irratti sirumaayyuu uummata gara lixaa irratti waraana bobbaasanii kan reebsisaa jiran ta'e jedhanii waan godhan fakkaata. Sababni isaas uummanni Wallaggaa na ajjeesuudhaaf karoorfateera waan jedhuuf riveenjii kana waan gaggeessuun fakkaatu mee isa kana akkamitti ilaaltu? Lammaffaa immoo uummanni Oromoo waan isa barbaachisu murteeffachuu hin danda'u. Jara kanas gara uummanni Oromoo barbaadutti deemaa waan hin jirreef jara kanaanis lakki nurraa dhaabbadhaa jechuudhaaf mirga hin qabu. Dhuguma kashalabboonni tokko yookaan namoonni fedhii dhuunfaadhaaf tattaafatan sochii biyya keessa qeerroon gochaa jiru kana garan taanetti jijjiiruu gara okkaraatti jijjiiruu waan akkasii kana warri yaadan barreeffamaanis haa ta'u gochoota adda addaa tokkoon warri godhanni jiru. Isa kana cinaatti dhiifne garuu uummanni Oromoo kan isaatiif ta'u kan gaachana isaatiif ta'u hundeeffachuudhaaf mirga hin qabu. Waboor guchiisuun maaliif barbaadan? Mee seenaa dugda duubaatti deebisne haalaan addi bilisummaa Oromoo akkaataa inni mootummaa ce'umsaa keessaa bahe mootummaa ce'umsaa keessaa akkaataa isaan itti dhiibbaa godhanii baasan san wajjin duuba deebinee ilaalle addi bilisummaa Oromoo achii bahuunsaa yeroo sanatti sana gochuunsaa wayyaaneedhuma hin gaabbisiifne yoona kan otoo addi bilisummaa Oromoo akka dhaaba tokkotti biyya Oromiyaa keessa sochiisaa haga ammaa iddoo kanaan gaheera ta'e Oromoof Oromiyaan yookaan guutuun biyyittii maalirra jiru ture. Ammoo adda bilisummaa Oromoo kana cafaquu yaaluun, ukkaamsuu yaaluun, waraana isaa harkatti rukutuudhaaf yaaluun, duula irratti gaggeessuun keessattuu ka ollaa rakkoon qabu. Oromoo keessattuu OPDO'n maaliif waraanni bilisummaa Oromoo OPDO'tti allergic ta'a? Isatu obboleessa isaati. Miindaa gaafachaa hin jiru. Miindaa naa kennaa jechaa hin jiru. Midhaan raashina naa kennaa jechaa hin jiru. Kophee natti bitaa jedhee hin beeku OPDO'dhaanoo. Uummata Oromootoo gargaara. Waraanni kunoo baala nyaateetu, cirracha nyaateetu, otoo nyaachuu qabu hagabuu bulee, iddoo dheeboteetti dheebuu bishaan malee buleetoo, qorra keessa bulee, cabbii keessa bulee, aduu keessa ooleetoo, saba isaaf qabsaa. OPDO maaliif waraana bilisummaa Oromoo sodaata? Inni obboleessa isaati kaffaltii tokko malee, dhiibbaa tokko malee tajaajilaa jira hawaasa isaa. Maaliif haga kana sodaa guddaan irra gahe? Abaa'oos maaliif sodaatu? Maaliif abaa'oo kanas immoo dhiibbaa irratti gochuudhaaf wanni jedhan? Yoo uummanni Oromoo ani abaa'oo malee hin fedhu yoo jedhe, hayyee abaa'oo feetu miti. Tole abaa'oodhuma waliin hojjenna. Maaliif abaa'oodhuma sana hin taane Abiyyifaa? Maaliif akkas lammaanfaa dhuguma yoo Oromoof qabsaan yeroo dubbatan afaan isaanii afaan abaa'oo sabboontonni Oromoo haasa'u yeroo hunda. Maaliif immoo adda bilisummaa Oromoo wajjiniin socho'uun isaanitti ulfaata? Rakkoon isaanii maalidha? Mee kanarratti seenaadhuma jiru wajjiniin wal qabsiifne akka hawaasaaf ifa ta'utti. Maaliif hawaasni keenya waan abbaan barbaade miidiyaa irratti fuudhee itti kennu otoo hin taane dhugaa jiru calalachaa nutillee gama keenyaan waan Oromoon qabu waan Oromoon ta'uu qabu akeeka waan deemuu qabnuufan dirqamni lammummaa waan nurra jiruufan kana kaasa. Kanaaf maalinni mee OPDO'dhuma kana hooggansuma OPDO kana kan isa rakkise? Amaara caalaa Tigree caalaa dhuguma akka abbaan duulaa kana dura dubbate
ABO'rraa uummata Oromootiif itti dhiyoon TPLF dha jedhee dubbateera. Dhuguma wanti kun ABO'rraa OPDO'dhaaf namni ABO'rraa OPDO'tti dhiyaatu jira, lammii ta'eefii jira. Maaliif akkas yaaddaan? Maaliif ABO'dhuma kana waan barbaachisu guutanii fi achi keessatti biyyittiin keessatti nagaan uumanii waliin jiraachuun hin feene warri OPDO? Wanni gaaffii gaariidha haaftee galatoome garbaaba maal si fakkaate beektaa waraabessi waan halkan balleessuu fi guyyaa muka oolaa jetti Oromoon mahmaasaan iddoo waa gaggeeffatti baroota mootummaan almost sadii kufee keessa umurii keenyaa jirra bara nugustichi biyyaa kufeef bara darbuun kufeef bara wayyaaneen kufte kanaas kan kuffise kabiraa kan milkii saniin badhaadhu kabiraa isuma san jarritti fakkaataa jira. Ijoolleen qeeroodhaa ilmaan Oromoodhaa qaqqaaliin wareegama hagas hin ja'amne baasaniiti waggaa 4 guutuu walitti dhaabanii dhiiga addaan hin cinne guyyaa guyyaan buusanii bineensa isaan guddise. Warra isaan guddisee achitti isaan wayaatti uffise kana facaasan achirraa. Jarri barni beekanii. Jarri galaanni hoggaanii fi dambaliin guddaan si dhufee qaraqee odoo sin fageessine ashawaa xiisha wanni kana keessatti biyyee guuraniiti dura guuran. Jarri kun akkasii barra dambalii Oromootiin irraa qabuudhaa fi jara kana tolchanii nurraa qabaa seebiif godhuudhaaf malee uummanni Oromoo dambaliin ka'e san qaraqee jira kuchiisa. Ijoolleen qeerootis ni beekanii barra waan deemnuuf yoo dalagan dambaliin kun kana achi yoo deemees wareegama hagas caalu fiduudhaan mala obboleeyyan keenya mee waan isaan dalagan laalajee dhaabbatee isaan laalaa jira malee isaan uummata Oromoodhaan wallaalaadha san uummanni Oromoo wallaalaa uummanni Oromoo waan hunda beekanii. Dhaloonni ammaa keessattuu dhaloonni qubeedhaa kun dhaloota qaroo ichitti isaanii abbaan fedhe hin beekne ibidda fedhe irraa isa warra hin deebine. Namni obboloota akkanaa qabu mataa ol qabatee silaa dhaab obboleeyyan kiyya waan isin feetan hunda nan godhaa jee ummata isaa kanatti hirkatee nagaa ummata biraatiif illee fiduu danda'u ture. Garuu warra hoogganni isaanii ka biyya bulchu abbaan isaanii ka isaan hore ka isaan qaceelche hattummaan dalagaadhaa je'ee fuula ummataa dura taa'ee dubbatu. Guddisaa jira kanaatti hammalee silaa osoo guddisaa Oromoo ta'anii jirru kunarra nagaa Oromiyaadhaatii miti nagaa gaafa Afrikaadhaatu fiduudhaaf hiree gaarii qabu lammaan faana. Kana seenaaf ol keenyaa bara. Seenaaf ol keenya gaagama amma nurra dhufaa jiru kana gaagama amma cinaksanii moyyaaleedhaa wallotti dhiha Oromiyaatti nurra dhufaa jiru kana namni faayidaa qaba. Akka nama gatii hin qabneetitti lubbuu namaatitti taphachaadhaa jiran jedhu kun gara tokkoon siyaasaa mataa isaanii gaggeeffachuudhaaf gara kaaniin uummata Oromoodhaa kana jilbiibbachiisuudhaaf uummanni Oromoodhaa kan caalaa akka obbo jaalatu godha uummanni Oromoodhaa caalaa akka ABO'dhaaf kennu godha. ABO yoo badiillee qabaate uummanni Oromoodhaa caalaa akka itti kennu godhaadhaa jira. Jarri kun dadhaboodha. Jarri biyya bulchina jeetii tattaa'u kun uummata jaldeessa waliin qabanii caffee keessatti namni uummata bakka bu'ee paarlamaarra jiraatu badii naannoo isaatiif dhufte uujee gurra qabatee caffee keessaa ka'ee iyyuu ture bara. Kun cufti godhamaan ture nagarra. Nama tokko moo lama caffee keessaa ka'ee ka dubbate. Taakkalee uumaa gaafa maastar pilaaniidha. Inni kun cuftinuu uummanni Oromoodhaa kun taayitii isaan laalaadhaa jira. Hiree amma qaban tanatti dhimma bahanii cinaa seenaa gaariidhaa yoo dhaabbachuu baatan gaagamni isaan irra gahu laafaan ta'u. Diinni irra isaan itti hirkatanii lammii isaanii balleessaadhaa jiran kunis gaafa warra falmatu kana fixe dhalti isaaniitun boru faana uummata kanaa waan buutu isaaniifis nagaa kennuudhaaf hin taa'u bara. Fi isaaniitiifis nagaa hin qaban. Kanaaf jarri kun seenaa mootummoota kufanii kana hunda kan argine uummanni dhiiga isaanii gannaqee mootummoota san dhiibee osoo itti milkooyne warri biraa idduma tanaan dhufee ka qawwee harkaa qabuu fi ka arraba dhedheeraa qabu abshaalummaa qabu aangoo irratti ol bahee gadda boodaas gadda baruma gadadoodhaa lakkaawwachaadhaa jira sabni biyya sanii baruma gadadoo saaminsa ajjeechaadhaan hidhaadhatti ilmaan Oromoodhaa qaama namaa ciruudhaan waan addunyaa tana gubbarratti hin dalagamin waan addunyaa tana irratti dhala namaarra hin gahamin
amma deengadda halee miti deengadda mooyyaalitti jedhamu kun eessatti nu oofaa jira. Oromoo bakka diinni barbaadu san bakka gartee warri wayyaanidhaa fedhii warra wayyaanidhaa san akka guunnu nu godhuudhaaf akka badii uummanni Oromoodhaa kun ka'ee uummata naannoo biraatirra garagalee akka waa balleessinuudhaaf dirqiidhaan nu dhiibaadhaa jiran. Mirga keenya immoo ni eeggannaa waan isaan fedhan sanis hin guunnuuf uummanni Oromoodhaa uummata akkasiitiin. Mirga keenya eeggachuutti immoo eenyurraa illee hayyaman barbaannu. Abiyyi Ahmed irraa isa hayyaman barbaannu, Lammaa irraa isa hayyaman barbaannu, ilmaan Tigree irraa isa hayyaman barbaannu, ilmaan Habashaa irraa isa hayyaman barbaannu. Hayyama keenya nuu qaba biyya Oromoodhaa qaba. Oromoon wal dhagahee taanaan, walii wajji hojjetee taanaan, nagaya isaatis eeggatee, nagaya naannawa isaatis eeguudhaaf gahumsa gahaa uummata qabu je'eetiin yaada jalqabaa. Kanuma wajjiniin wal qabsiiftanii wanti daqiiqaadhuma lamaan tokko akka irratti dubbattan kan ani barbaadu. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti dur Tigireetu akkas nu godhaa, akka nuti goonu godhaa, olaantummaa Tigireetu nurra jira, homaa raawwachuu hin dandeenyu, qabata jedhamutu jira. Ammoo keessattuu akka federaalaattis haa ta'u, akka mootummaa naannoo Oromiyaatti maqaadhaan Oromoo warra ta'antu Abiyyirraa kaasee haga Lammaatti jira jechuudha. Sana duwwaa miti akka Oromiyaatti immoo adda kan godhu. Akka Oromiyaatti immoo adda kan godhu yeroo ammaa kanatti warra qabsoo bilisummaa Oromoo falmaa turre jedhan keessaa fakkeenyaaf Jeneraal Haayiluu Gonfaa jira, Koloneel Abbabee Garasuu jira, Jeneraal Kamaal Galchuu jira. Isaan kun bulchiinsa irra jiru. Bulchiinsi isaan irra jiran immoo keessattuu bakka barbaachisaa, bakka sensitiif ta'e, bakka waa gochuu danda'an irra jiru yeroonni kun. Warri qabsoo bilisummaa Oromootiif qabsaa turan kun yeroo Oromoo bulchaa jiran kanatti rakkoo Oromoo kana maaf furuu dadhaban isaanoo. Egaa akka Oromiyaatti uummata Oromootu ofiin of bulcha haa jennume warreen bilisummaa Oromoodhaaf qabsoorra turre qabsootti jirra warreen jedhan amma taayitaa OPDO irraa sheer godhatanii jiru. Gidduu kana kooluyiniin adda dimokiraatawaa Oromoo wajjiniin OPDO'n godhees jira. Isaan kun amma dhaqanii bulchiinsa Oromiyaa keessatti gahee mataa isaanii bahaa jiru. Hirmaachaas jiru. Bulchiinsis kennameefidha. Sirumaayyuu daran Oromiyaa tasgabbeessuudha hin dandeenye. Kanarra darbee immoo namoonni kun dura akkuma kaafne Oromoodhaaf dhaabbachuurra kashalabbee Oromoo keessaatu saba biraa dhaqee rukute malee jedhanii haga ragaa uummata Oromoo irratti ba'an irra ga'an. Mee maa inni rakkoon jiru? Warri qabsoo bilisummaadhaa Oromootiif qabsoomne jedhanii sadarkaa kanatti yoo uummata Oromoo akkatti gadi cafaquudhaaf deeman Oromoon kun abdiin isaa maa inni fuulduratti? Garamitti deemaa jira? Ijoolleen isaa maal abdiin ifumti uummata Oromoo fuulduratti maal inni mee waan kana wajjiniin wal qabsiisiitii naakaas. Dhukkubni tokko osoo hin beekne si miidha malee eega barte booda qorichatti hin dhabdu laal. Warri amma kashlabboota namaan jiru kun kashlabboonni isaanii. Wayyaaniinis gaafa dhufte saba Oromoo keessaa kashlabboota barbaaddee ijaarratte. Kashlabboota kana ulee gootee uummata keenyaan kumaadhaa ture. Jarri isiin ijaarratte kunis deebi'ee kashlabboota isaanirra hamaa ijaarratte. Qaamni ODF fi warri ABO tokkoomee fi maal akka isaan dalaguudhaaf biyyarraa bahan beekne. Maal akka isaan dalagaadhaa turan beekne. Qabsoo Oromoodhaa biyya alaatitti ilmaan Oromoo sabboontoota jiruusaa gaggeeffachaadhaa qalbiidhaan hawaasa isaatii fi qabsoo isaatti hindhifachaa jiru diiguudhaaf amala hin baramin amala fofokkisoo hawaasa Oromoo baqatee ala jiru ka biyya isaa jaalatu ka uummata isaa jaalatu busheessanii waliin busheessanii risoorsii jaarmayaa goggoysuudhaaf qindaa'anii qaceelfama fudhatanii warra harka lafa jalaatiin wayyaaniidhaaf dalaguudhaaf jirraa bahan. Hunda isaanii ni beekna. Hamma qabsoon hoogganni ABO'dhaa ala ture, qabsoon ilmaan Oromoodhaa ala turte,
ala kanaa girrisaadhaa turan olii gad horiiwuudhaan abbaa garasuuti maali asii amaara jaaruudhaan maal godhuudhaan biyya takka jaaruudhaan afaan tokko jaaruudhaan mulluqta haa baanas yeroo Torontoo dhufanis warra isaan duuba bira taa'ee isaan daawwatu bara kootu ajaa'aa huccuun sirratti xurooyte mana Oromoo silaa dhufte sireerraa bu'ee Oromoon siraffisa huccumaan sirraa miidhaa jettee shamarreen Oromoodhaa asitti laaqana isa nyaachiftee asii gaggeessi. Guuza mindaa hin qabne akkanumatti mooraa namaa dalaguudhaaf olii gadi ori'u. Jara kana hunda waan isaan tambeenye hagam takka isaan jibbaa uummata Oromoo irraa qabanii fi hagam takka isaan jibbaa mirga Oromoo warra barbaadu irraa qabanidha nama agarsiisa. Lammaan faan jara kana aangoo irratti kan guuran. Jara bakka irraa deemuu fi bakka itti deemuu iyyuu hin beekne warra namummaa ergamuu qofa hojii godhatu. Saba guddaa kana uummata guddaa kana basaqqeessatti dalagee fi dalaysiisee akka inni mataa ol qabatee jiraatu godhu warra hin dandeenye meeshaa diinaa ta'anii uummata Oromoodhaa masakaa turan akka nama caffee haamuutitti akka nama citaa gaaraa haammatuutitti haamaa turan biyya keessatti quba qabna gaafa waraana raayyaa ittisa biyya sanii keessa gaafa turan. Maal jedhu kun ambuma gammachiisuudhaa jiruun isaanii saba kana rifachiisuudhaa saba kana ajjeesuudhaa sabarraa dhalate maatii isaa kana uummanni Oromoodhaa hagumaan beekanii wanti kun nu dhiba malee eegata akka barre nu dhibuu beeku. Akkasumatti wal cinaa yaa'aa turreesi amma gaafa hoogganni ABO'dhaa biyyatti gala jedhan girr jettee hundi dura galtee achitti bakka qabattee bilaat kilaat faranjii jettuun dhiiga ititaa dhiiga biraa olii gadi yaa'uutti hin dhiifu. Karaa cuccuftee taa'uudhaaf deemti malee waan biraa maal godhuudhaaf deemti. Dhugaan ni qallata malee hin citu. Jaarmayni kun warri ODF hoogganni ODF har'aa miti jaarmaya kana irratti dalaguu kan eegalan. Osoo jaarmayni kun bookee jiru qacalee ganaa jilbaan daaddee deemuu jiru miila jalaa haamuu eegalan. Conflict after conflict after conflict faca'insa kan kutu kan dabarsinu faca'insa. Kanuma wajjinii wal qabsiisee gaaffiin gidduutti sin gaafachuu barbaadu. Mee warri hooggansa ABO keessaati ture keessattuu miseensa adda bilisummaa Oromoo turanii warri amma akka ammeebaa ciccitee bahe kunis gama OPDO'tti dhaqee nam'ee wal ijaare kunis walitti dhufee ABO kana balleessuudhaaf yaalii godhus tattaaffii godhus milkiin argamu jira. Uummata Oromoo ABO kana yoo balleessan uummanni Oromoo gara fuulduraatti maal ta'u mul'anni uummata Oromoo maal ta'a? Diina milkeessuuf immoo Oromoo milkeessuuf godhama wanti kun mee kanallee yaaduma ilaalcha dhuunfaa keessanii akka irratti naa kennitan hin barbaadu. Gaariidha. Wanni takka ta'e isaaniif hin galin isiisanii gaafa uummanni Oromoo qabsaa'onni Oromoodhaa qabsoon Oromoodhaa badde hatti aanee badu akka isaan ta'e hin galleef diinni irra isaan itti malanii lammii fi dhiitan kun gaafa jarri kun bade hatti aanee badu isaan maaliif isaan kana keessaa ilmi Oromoodhaa dhalata ammas haqa Oromoodhaa barbaadu kana beeka diinni bara cubbuu akka nama tokko nu jibbaniiti miti bara akka dhalaati nu jibbaniiti kan nurratti dhiibbaa nurra godhaadhaa kan jiran dhalti Oromoodhaa jiraachuun qabdu hojjechaa turanii kan ammas hojjechaa jiranii jarri keenya dhala Oromoorraa dhalatee funyaanuma isaanii irraa muranii afaan kaaniif qabeenyuma Oromoodhaa kana mindaa isaanii godhanii isaanii kafalaniif kun kanaatu hin galiniif namni ayyaana saree dhalate kajeelaa irraa immoo jette Oromoon waanuma fi kajeelaa jirra bara waanuma keessa keenya keessa jiru harka keessa keenya jennee fudhachuudhaaf hayyama nama gaafachuu jirra malee jarri kun wanni saba isaanii dheessanii diinaaf dalaganiif hin jiru isaanis gammadanii jiraatan gaafa warri falmatu kun bade itti aanee kabaju isaanii. Galatoomaa gaa. Mee sagantaa keenya gara goolabuutti deemuu jirra. Daqiiqaan qabnu xiqqaa muraasa waan ta'eef sana dura garuu wanti ani kaasuu barbaadu uummanni Oromoo yeroo ammaa kana waboo wajjiniin wal qabsiisee wanti deemaa jiru waboo dhabamsiisuu waboo hiikkachiisuu waan jedhu duula bal'aatu karaa warra diina Oromoo ta'es
karaa warra fira Oromoo ta'ee diina Oromoo wajjin dhaabbates halkanii guyyaa hojjetamaa jira. Kana gidduutti immoo waraanni bilisummaa Oromoo immoo daran cimatee Oromiyaa hunda dhuunfatee jira. Namni baay'een waraanni bilisummaa Oromoo kun akkuma lixa Oromiyaa naannoo muraasatti jirutti yookaan akka kibba Oromiyaa naannoo muraasa jirutti yaada. Oromiyaan giddu galeessaa yeroo ammaa kana waraana bilisummaa Oromoo. Kanaaf immoo ragaa xiqqoon kaleessa godina Shawaa Lixaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo gadi bahee haga jila adda bilisummaa Oromoo simatuu fi hawaasni illee waliin dhaabbatu ga'e. Inni kun waan jirtu fiixa agarsiisuudha malee sana dugda duuba ka jiru waan guddaatu jira. Oromiyaa giddu galeessaas waraanni bilisummaa Oromoo persentaa caalmaa qabuun to'annaa isaa jala jira. Yeroo diinni akkaataa kanaan Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo diiguuf waboo hiikachiisuuf tattaafatu waboon immoo daran jabaataa. Dargaggoon immoo daran wabootti dabalama. Leenjiin fi sochiin bal'aatu taasifamaa jira. Kana gidduutti deeggarsi waraana kanaaf ni barbaachisa. Dhiyeessii waraana kanaaf ni barbaachisa. Uummanni Oromoo biyya keessaa maal gochuu qaba? Uummanni Oromoo miseensaas haa ta'u deeggara akkasumas hawaasni Oromoo biyya alaa jiru kun waan kana deeggaruudhaaf keessattuu fuuldura kanatti guyyaa woboon jira amajjii tokko kan kabajamu. Konyaalee adda addaa keessatti miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo walitti dhufanii yeroo isaan deeggarsa buusii godhantu jira. Kana wajjin wal qabsiisee uummanni Oromoo ayyaana fuulduratti dhufullee akkamittiin kabajuu qaba? Ka biyya keessa jiru akkamittiin guyyaa woboo kabajuu qaba? Kan biyya alaa jiru akkamittiin guyyaa woboo kabajuu qaba? Waboo kana akkamittiin bira dhaabbannee gaachana Oromoof Oromiyaa goonee deemuu dandeenya? Mee kanarratti wanti ani gaaffii kana kaasuu fi uummanni Oromoo kanaa booda waraanni Itoophiyaa Oromoodhaaf gaachana ta'uu hin danda'u. Waraana Itoophiyaatti gaaf tokko Oromoo irraa waa ajjeesuun argine Oromoo ajjeesu malee. Waraana Itoophiyaa gaaf tokko qe'ee Oromoof falmuun argine qe'ee Oromootti falmuu malee. Kanaaf Oromoon waraana raayyaa ittisa biyyaa amma hundaa'ee jiru biyyittii keessa socho'aa jiru sana akka aantummaatti lakkaa'uus hin danda'u. Akka aantummaatti itti dhaga'amuus hin danda'u. Maaliif dhaqeet ijoollee waggaa 3 waggaa 2 dhaqeet dubartii ulfaa dhaqeet misirroota wal kaadhimmatanii guyyaa gaa'ilaa ga'an jalatti fixaatu. Dubartii ulfaa garaatti ajjeesaatu. Dubartoota gudeedaatu. Raayyaan ittisa Itoophiyaa Oromoodhaaf diina malee Oromoodhaaf fira ta'ee hin beeku. Kanaaf uummanni Oromoo waraana gaachana isaa ta'ee ijaarrachuudhaaf waraana isaatiif dhaabbatu hundeeffachuudhaaf gama danda'ameen halkanii guyyaa hojjechuu qaba. Kana wajjin wal qabsiisee taniin egaa sababa kanaaf uummanni Oromoo akkaataa kamiin dabarsuu qaba? Sochii fuuldura gara fuulduraatti dhufu kanaaf waraana isaa akkamitti jabeessuu qaba? Inni alaaf keessa waan jedhu wanti ani kaasee fi kanuma irratti akka yaada gama keessaniin naa kennitan. Galatoomii Jaal Garbaabaa, anis waa'ee guyyaa woboodhaatii fi waa'ee raayyaa ittisa Itoophiyaadhaa walumatti qabeetiin deebisuu barbaada. Guyyaan kun guyyaa uummanni Oromoodhaa qaama nagee isaatiif wabiidhaa itti tolfate. Lubbuu qaqqaalii lafa hamaa yeroo hamtu keessa waraana bilisummaa Oromoodhaa isa kana qabaadhu malee nageenyi kiyya mirkanaawaadhaa miti jedhee gaafa murteeffatee ilmaan isaa daggalatti ergu. Guyyaan kun guyyaa jabaadhaa saba Oromoo keessatti guyyaa san dabruudhaas hin qabu. Birroominni jiru guyyaa adda addaatiin godhataman. Ji'a Janawaarii kana keessa ji'a Caamsaa keessa guyyaa adda addaa godhan garuu magaalaa Torontoodhaa jetti nuti takkaa dabarsinee hin beeknu. Guyyuma sanii guyyuma amata haaraa san waggaa haaraa kana ayyaaneeffanna. Guyyuma isaati irratti ayyaaneeffanna. Akkuma isaan biyya keessatti ayyaaneeffatan hundinuu konyaan keenya akka lafa namni Oromoodhaa jiran hawaasni Oromoo jiran hunda guyyaa kana guyyaa tokko akka ayyaaneeffatanii barbaadaa. Ati aanu raayyaan ittisa Itoophiyaadhaa ani bara waraanni Somaaleedhaa biyya teenya dhufee qabatu baha Oromiyaadhaa dargaggoodhaan ture. Dargaggoo gara
waggaa 14 ture ni dheessinaa bar nuti raayyaa biyya sanii akka bineensaa dheessinaa bar duraa oriinaa bar waggaa isaan dhufan raayyaa ittisaa isaan dubbatan kan namni waraana ifii itti dheessa malee irraan dheessu uummanni Oromoodhaa akka bineensaatitti ilaala raayyaa Itoophiyaadhaa durattumaayyuu warri dhufee mana keenya gubuus isaanii warri dhufee nama keenya maanguddoo amma 70 illee ceehuu duraan hin dandeenye karaa gubbatti ulaa dhee biraa deemu abalu jee maqaa dha'uu hin danda'e sobaa miti kun nama na beekuu jira qeeni itti dhallisanti warra beekuu jira horii keenya kagatan yoo namni oree duraa kute horii dullacha ceehuu hin dandeenyee fi jaarsi dullacha qeedhaa ceehuu hin dandeenye maraataa ganda keessaa karaatti deemuu hin beekne lafa naqaadhaa ka turan magaalaa guddoo diree dhaawatan keessatti ta'e kun raayyaa ittisa Itoophiyaadhaati ni beekna kan kuni wallaalameeti miti kanaaf uummanni Oromoodhaa ittisa mataa isaa tolfachuun ijoollee isaa leenjifatee hidhachiifatee nagaa qe'ee isaa akka eegan taasifachuun dirqama ta'eeti haraaraa lolaa qabaannee haraaraa gaara galuu qabsaawaa qabaannee bosona keessa jiru kanaaf isa kana waluma qabsiiseetiin uummata Oromootiif illee akka ifa ta'u nuti takkaa biyya san keessatti akka saba Oromoodhaanitti raayyaa ittisa Itoophiyaa ka gabroonfataan uummata keenyaan gabroonfachuudhaaf jaarrate nuuf dahoo ta'etti dhiyeessinee hin beeknu duraa horiina malee akka bineensaatti kanaasumatti hin gabaabsa. Kan ABO adda bilisummaa Oromoodhaa dirree siyaasaa biyyattii keessaa dhiibanii baasuun ambaasaadar Suleymaan Daddafoo kaleessa ka dubbate fuula kiyya duratti nama ajjeesanii beekaa jee bulee horaadhaatti waajjira ABO keessatti waraana xollaa jiru waraanatti marsanii gatanii jee jarri kun ABO'n as keessaa bahu malee dirree siyaasaa kana keessaa bahu malee ariinu malee filmaata kana geggeeffannee moo hin dandeenyu hajuu dirqii nurra godhan jechuudha uummata keenya dirqisiisanii dirqiidhaan uummanni keenya akka aadaa isaanii filmaata korojoo hatanii nuutu moo'ee 99 jaanii uummata keenya irratti baacuudhaaf deemu isa kanan haljamnu ABO'nis hin bahu as keessaa ammas lammaanfaanis wanni isaan geemiin kaartaan isaan taphachuu jiran kanuma abbaan isa guddisee kaleessa taphachaadhaa ture sanuma taphachuu jiranii inni saniif yeroon isaa dhumee jira dhugaa jirtu hubachuutu irra jira dirree siyaasaa keessaayis hin baanu keessa jiraachuu qabna dhiibbaa akka amma nurra godhanii keessaa akka nu baasan hin hayyamnuuf tokko kana kan biraa uummanni Oromoodhaa malli isa baasu mirga harka isaa jiru nama magamfatu itti dhimma bahuu qaba kanaaf akka amma duraatitti dhiibanii dirree siyaasaa keessaayis nu baasuun furmaatan ta'uu waraana bilisummaa Oromoodhaa reebanii osoo hokkara daangaa hunda deemu kanaaf ilaalchan kenniniif hawaasa Oromiyaadhaa jeeqaa jiran maatii boochisaadhaa jiran haati ilmaanii ilmoo qabattee isaa gubbaa alatti ilmaan si harma hoosisaadhaa turte ija keenyaan kan arginu kuni akkamitti akka isaan ulaalaa jiran naaf hin galle. Kanaaf inni kun hundinuu furmaataa miti karaa sirna qabeessa deebi'anii uummata Oromoodhaa biitii isaan jaalatan san biitii isaan jaaruudhaaf deeman sanis uummata kanaan malee biyya taatee jiraachuu hin dandeessu ta'a afaan hin jedhan san hojiidhaan akka nu agarsiisaniin dhaamaaf jechuun barbaadeeti. Egaa anillee yaanni ani asirratti dabaluu barbaadu yoo jiraate uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuu waraana isaa jabeessuu waraana isaa leenjifachuu keessattuu miseensonnii fi deeggartoonni akkasuma hawaasni Oromoo biyya alaa jiru kun immoo fedhiin dargaggoota Oromoo biyya keessa jiran waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu fi leenjii fudhachuu hawwiin isaan agarsiisaa jiran daran dhiyeessii waan barbaaduuf dhiyeessii kana deeggaruu fi dhiyeessii kana dhiyeessuu irratti immoo waraana isaanii bira dhaabbachuu akka Oromoo tokkotti waamichan godhaa. Jajjabina waboon agarsiisu fuuldura kanatti egaa akka magaalaa Kaalgaariitti illee Disembar 2019 dhufu kana kabajamuuf deema. Miseensonni fi deeggartoonni addunyaarra jiran hundiyyuu bakka jiranitti haala amma waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru kana hubatanii keessattuu duula keessaaf duubaan isa dhabamsiisuuf godhamu kana mormuudhaan haa ta'u dhiyeessii waraana bilisummaa Oromoo daran kaasuudhaan haa ta'u
guyyaan kun akkaataa kanaan yaadamee akka oolu kabajamee akka oolu hawaasni waan qabuun akka bira dhaabbatu waraana kana daran akka jabeessu akka Oromoo tokkoottan dhaammadhaa. Kanaaf egaa uummanni keenyi gara fuulduraatti carraan inni qabu waraana isaa jabeessuu, ijoollee dargaggoota ofii qabu leenjifachuu, kan afaansaa kan aadaa isaatiin masakaban waraana qopheeffachuu. Maaliifi sababni isaa akkuma amma obbo Qacceen kaasan waraanni Itoophiyaa waraana Oromoo dhiigse malee waraana Oromoof dhiige miti. Waraanni Itoophiyaa waraana Oromoo qeesaame dubartii Oromoo gudeede malee waraana nama Oromoo ajjeese nama Oromoo buqqise seeratti dhiyeesse miti. Kanaaf uummanni Oromoo yeroo ammaa kana ilaaf ilaameedhaan deemuu qaba. Itoophiyaa jala sirbuu qofa otoo hin taane Itoophiyaan jalatti sirbinu sun nurra ooltee maal nu gochuutti jirti isa jedhu ilaaluu qaba. Itoophiyaan nuti keessatti arguu qabnu sun Itoophiyaa attamii ta'uu qabdi isa jedhu ilaaluu qaba. Sana keessatti ijoolleen keenya beekaan Oromoo hirmaannaan isaa Itoophiyaa keessatti maal ta'uu qaba. Galiin biyyittii dinagdeen persentaa 80 ol ta'u Oromiyaa keessaati. Galii albuudaa haa ta'u, galii maallaqaa haa ta'u, galii daldalaa haa ta'u, galii humna ibsaa haa ta'u, galii gama hundaanuu biyyittii qabee jiruun sadarkaa eerpoortii irraa kaasee haga kaampaanii gurguddaa hundi isaanii biyya sana dhaabee ijaaree kan jiru Oromiyaadha. Uummanni Oromoo otoo galii hunda kana, gocha hunda kana, aarsaa hunda kana biyya kanaaf godhu, biyyi kun immoo uummata Oromoo kana akka gadi galuu, akka gadi aanaa wayiitti godhanii gootee uummata Oromoo cafaquu, uummata Oromoo aadaa isaa, seenaa isaa balleessuu, afaan isaa balleessuu itti fuulleffattee ijaaraa hojjechaa ture. Kanaaf uummanni Oromoo bara baraan gabrummaa keessa taa'ee boo'urra waan isaatiif malu ijaarrachuu, waan isaatiif malu hundeeffachuu, kan aadaa isaa beeku, kan seenaa isaa beekuun hoogganamuu fi hooggansatti fidachuu gochuudhaaf yeroon uummanni Oromoo halkanii guyyaa hojjechuu qabu, yeroo uummanni Oromoo sabbata isaa jabeeffatee, mudhii isaa jabeeffatee hojjechuu qabuu fi keessattuu qeerroo fi dargaggoon Oromoo immoo dhaloonni haaraan kun immoo gara fuulduraatti Oromiyaan maal ta'uu qabdi? Oromiyaa fuulduraa kanaaf, Itoophiyaa fuulduraa kanaaf immoo har'a maal gochuu qabna jedhanii iddootti dhaabbatanii ilaalanii fi gara fuulduraatti jireenya waliin jiraachuu biyyittii sana keessatti akka gaanfa Afrikaatti biyyoota ollaa wajjiniin addunyaa irratti Oromoo fi Oromiyaan maal akka ta'uu qabdu, akkamitti mul'achuu akka qabdu irratti yerootti dhaloonni haaraan kunillee otoo gamaaf gama hin ilaaliin, otoo waan miidiyaadhaanis haa ta'u, waan feesbuukiidhaanis haa ta'u, karaa adda addaa hafarfamuun duubatti hin jenne yeroo inni itti wal ta'ee wal bira dhaabbatu waan ta'eef uummanni Oromoo biyya alaas jiru, biyya keessa jiru gama isaatiin danda'ame wal bira dhaabbatee waraana isaa iddootti inni jabeessuu qabu ilaalcha jedhuu fi amantaa jedhuun qabaa. Anillee uummanni Oromoo biyya keessa jiru immoo keessattuu addatti waraana isaa karaa itti agarsiisee, waraana isaa bishaan itti kennee, waraana isaa inni kophee tokko lama qabu kophee tokko itti kennee akkuma amma gochaa jiru nama waraana isaa dhaqee harkatti rukutuudhaaf deemu, nama waraana isaa balleessuudhaaf deemu, nama dhaaba isaa balleessuudhaaf deemu lakkii dura na balleessi jedhee akkuma kana dura miidiyaa irrattis kaasaa turan, miidiyaaleen adda addaa gabaasaa turan. Uummanni Oromoo gama hundaan kaabaa kibba bahaa dhiya giddu galeessa otoo hin jenne gama hundaan waraana isaa bira dhaabbatee deeggarsa waraana isaa godhee akkaataatti injifannoo qabsoo bilisummaa Oromoo goolabuu irratti fuulleffatuu qaba, dhaamsa jedhuun qaba. Egaa ani ergan gama kootiin kana jedhee obbo Qaccee walumaa galatti dhaamsi uummata Oromootiif isin qabdan maalidha? Mee gabaabsaadhuma kana naa dhaama.
Galatoomi jaala kiyya gabaabseetiin dhaammadhaa dhaamsi kiyya tokko hooggannii uummata Oromoodhaatiin hoogganajuu Oromummaadhaaf waadaa galuu qaba. Oromummaaf waadaa galuu qaba hogganjuu maatii horatte keessa karra xiqqaatii fi karra guddaa karra jaallatu hin jiru. Wal qixa jaallatta maatii ta'e. Namni abbaan fedhe bifa kamiinuu uummata Oromootiin gaggeessa jedhee namni if kenne saba kana dhihaa baha kaabaa kibbaa bifa fedhee amantaa fedhee qabaatee ija tokkoon isa biratti ilaalamuu danda'utu itti jira tokko. Kanaan dhaammaddaa kan lamadaa waraana adda bilisummaa Oromoodhaa akka agartuu ija isaatiitti sabni Oromoodhaa eeggachuu itti jira. Dhaamsuma akka dhiyaa Oromiyaatitti dabre san nu fixxaniiti isaanii dabartan malee hayyee hin dandeessanii. Bineensaa miti ilmaan keenya ilmaan horannee fuula keenya duratti hin bubbuutan jedhee waliin dhaabbachuu qaba uummanni Oromoodhaa. Murteeffatee hegeree ilmaansaa, hegeree biyyasaa, hegeree mul'atasaa kunuunfachuudhaaf ittisa mataa isaa waraana bilisummaa Oromoodhaa if kenniinsaan bira dhaabbachuudhaa fi tiifachuutu itti jira. Kan lamadaa ayyaana guyyaa woboodhaa bakka jirrutti nama tokkoon ta'ee nama lamaan ta'ee hedduudhaanis ayyaaneeffachuudhaan nu jira. Ayyaanni kaabbaan ayyaaneeffatu. Ayyaanota biraatu hunda if kenninee fi hojjenna. Kan ilaaluu fi kan ilaalle iyyuu kanaaf ayyaana keenya guyyaa gootootaa, guyyaa fincila diddaa gabrummaa, guyyaa woboodhaa naashinaal hoolideeyii godhannee ayyaaneeffachuudhaan nurra jira. Waggaan haaraa inni itti deemnu kunis kan milkii kan bilisummaadhaa nuuf haa ta'u qabsaa'ota keenya hundaa'u bakka jiranitti nagaa waaqayyootiin dhaamaa fi dhaamsa kiyyaa asumarrattiin goolaba galatoomii jalqabaa. Daawwattootaa fi daawwattoota keenya marii bal'aa guyyaa har'aa jaal qaccee argaayaa itti gaafatamaa konyaa mul'isa abbaa gadaa wajjiniin taasifne irraatii marii bal'aa yaada bal'aa akka hubattan abdiin qabaa. Sagantaa keenya har'aa asumatti goolabna. Jaal qaccee guyyaa har'aa sagantaa kana fakkaatuun faana gaggeessuu keessaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaan jedha. Guddaa galatoomii jaal garbaa baatiis.